dhimma buufata galaana diimaa yeroo sochiin kennin furamuu qaba jedhan Dr. Abiy Ahmed. Mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduutti adeemaa jiru haala abdachiisaa irratti argamu adeem miidiyaalee adda addaa gabaasan. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping Ameerikaa galuun isaanii dhagahamee jira. Harka fuunee akka waltan kabintoota daawwattoota keenya televiizyinii Walifraati oduuwwan galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Oduu faana Anabboo Maqaasootii oduu jalqabaatti dabara. Dhimmi buufata galaana diimaa yeroo sochiin kennin furamuun mijeeffamuu qaba jedhan Dr. Abiy Ahmed. Dhimma buufata galaana diimaa yeroo osoo hin fudhatin furmaata hatattamaa argachuu akka qabus dubbatanii jiru. Girmaa Guddisaa bal'inaan qindeesseera. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed dhimma buufata galaana diimaa wal qabate irratti guyyaa kaleessatti deebii bal'aa fi ibsa bal'aa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif himaniitii jiru. Dhimma buufata galaana diimaa wal qabate gaaffilee ka'aa turaniif wayita deebii laatanitti Itoophiyaan waggoota 30 dura buufata galaanaa lama qabdii turte jechuun himaniitii jiru. Waggoota 30 booda buufata galaanaa lameen kana seera daldalaatiin fayyadamaa turte jirti. Dabalataanis wal dhibdeen Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti jalqabamuun isaa Itoophiyaan faayidaa daldala seera buufata galaana lama irraa argattu gara tokkotti gadi bu'eera jechuun kan dubbatan. የዛሬ 30 ዓመት ገደማ ኢትዮጵያ የሁለት ወደብ ባለቤት ነበረች. Waggoota 30 dura Itoophiyaan buufata galaanaa lama qabdi turte. Waggoota 30 booda buufata galaanaa lameen kana seera daldalaatiin akka fayyadamtu ta'e. Waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti jalqabamuun isaa Itoophiyaan faayidaa daldala seera buufata galaanaa lama irraa argattu gara tokkotti gadi bu'ee jira. Innilleen kan Jibuutii keessa jirudha. ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ግጭት ሲያጋጥም አንደኛው ቀረና ወደ አንድ ወደብ ዝቅ አለ ወደ ጅቡቲ. Biyyoonni addunyaa hundi isaanii galaana diimaa irratti buufata galaanaa akka qabaatan ni barbaadu gaaffiin keenya sirriidha jechuun simaniitii jiru. በነገራችን ላይ ቀይ ባህር ያስፈልገናል ኢምፖርታንት ነው የማይል ዓለም አለ እንዴ? Addunyaa irraa kan buufata galaanaa diimaa hin barbaanne hin jiru. Maarree nutis yoo barbaanne safuudhaare. ከምስራቅ ጫፍ ከምዕራብ ጫፍ ያስፈልጋል እኮ እዚህ ያሉ ሰፈራችን ምን ነው እኛ ስንፈልገው ነው ሆነ. Dhimmi buufata galaana diimaa kun ajandaa haaraa akka hin taane fi namoonni akka ajandaa haaraatti ilaalanis ni jiru jechuun illee dhaamanii jiru. ይሄ ጉዳይ አዲስ ጥያቄ አድርገው የሚያወሩ ሰዎችም አሉ. አሁን ነው አጀንዳ ነው ምናምን እያሉ dhimma galaana diimaa kana namoota akka haaraatti gaaffii kaasanii jiru. Namoonni kunneen yeroo nuti humna waraana galaanaa ijaarru eessa turan? Nuti humna waraana galaanaa kan ijaarre ajandaa biraa barbaannee miti. Buufata galaanaa barbaanne malee. የባህር ኃይል ስንገነባ እኮ ሌላ አጀንዳ የለንም ባህር እንፈልጋለን ነው. Dabalataan Dr. Abiy Ahmed akka himanitti buufata galaana diimaa wal qabatee biyya kamiyyuu weeraruufis ta'ee dhukaasatti banuuf hin barbaannu jechuun dubbatanii jiru. የማንንም ሉዓላዊነት የመንካት ፍላጎት የለንም. ማንንም የመውረር ፍላጎት የለንም. birmadummaa biyya kamuu miidhuuf fedhii hin qabnu. eenyunuu weeraruuf fedhii hin qabnu. garuu dhimma diinagdee irratti filannoo dogongoraa hin qabne barbaanna. በቢዝነስ ህግ ግን የማያወላዳ ምርጫ እንፈልጋለን. Nuti kan jechaa jiru daandii qilleensa guddaa qabna hidha haaromsaa sadarkaa Afrikaa irraa tokkoffaa ta'e qabna isa kana waliin qooddanne nutis ammoo buufata galaana irraa qooddachuu barbaanna jechuun Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif kan dubbatan. እያልን ያለነው በአፍሪካ ምርጥ አየር መንገድ አለን እሱን ንጋራና ውሃ አጋሩን. Kan jechaa jirru akka Afrikaatti daandii qilleensa gaarii qabna. Isa qooddadhaatii bishaan nuuf qoodam. Akka Afrikaatti hidha haaromsaa guddicha ijaarree jirra. Isa qooddadhaatii nuufis qoodam. Isinis rakkoo diinagdee qabdu nutis akkasuma waliin haa guddannudha kan jenne. በአፍሪካ አንደኛውን ግድብ ገንብተናል እሱን ንጋራና አጋሩን. እናንተም ችግር አለባችሁ ኢኮኖሚ እኛም ችግር አለብን ተያይዘን እንደግ. Mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduutti adeemaa jiru haala abdachiisaa irratti akka argamu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Odii Musaa immoo bal'inaan qindeesseera. Mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti deemaa jiru abdachiisaadha jedhameetti jira. Mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jidduudhaatti mariin adeemsifamaa jiru sadarkaa abdachiisaa irratti akka argamu miidiyaaleen garaagaraa gabaasurratti argamu. Marii marsaa lammaffaa hooggantoota sadarkaa olaanoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi mootummaa Itoophiyaa akkasumas ammoo namoota siyaasaa gama lamaanii hirmaachisuun Taanzaaniyaa Daarusalaam
qofaa miti adeemsifamaa jiru kunis haala gaarii irratti akka argamu dippiloomaatonni dhimmichatti dhiyeenya qaban ibsaniiti jiru. Mariin nagaa Daarussalaam kunis ammoo waldhabbii waggoota 5 dabraniif Oromiyaa keessatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa biyyattii jidduutti deemaa turetti xumura godhuudhaan fala karaa nagaa argamsiisuu irratti kan fuulleeffate ta'uun isaa ifoomeeti jira. Akka gabaasa Afrikaa Niwusitti bara 2018 manni marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa egaa waraana bilisummaa Oromoo shororkeessummaan moggaasiyaasitti naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti wal waraansi hidhattoota waraana bilisummaa Oromootii fi qaama mootummaa jidduutti deemaa turen gaagaamni hamaan uumameeti jiras jaameeti jira. Gareen hidhattoota mootummaa Itoophiyaadhaatitti qormaata guddaa ta'aa dhufe kun ammoo waraanni kaaba Itoophiyaatti deemaa ture marii nagaa Piriitooriyaatiin booda furmaata karaa nagaa argachuu isaa hordofuudhaan mootummaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kanneen naannoo Oromiyaa keessa socho'anii wajjinis waldhabbii jiru karaa nagaatiin xumuruudhaaf yeroo dabre Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti marii nagaa tokko jechuudhaan kan jalqaban ta'uun isaanii kan yaadatamudha. Itoophiyaan Afrikaa keessaa uummata miliyoona 120tti tilmaamaman qabaachuudhaan baay'ina lammiiwwan qabduutiin sadarkaa lammaffaa irratti biyya argamtu yeroo taatu naannoon Oromiyaa ammoo baay'ina lakkoofsa uummataa qabduun harka 1/3 lammiiwwan biyyattii qabaachuu isaati wajjin nageenyi naannichaa nageenya biyyattiitiifis akka murteessaa ta'uu isaa miidiyaaleen idil addunyaa garaagaraa gabaasuu irratti argamu. Araarri hidhattoota waraana bilisummaa Oromootii fi qaama mootummaa biyyattii geggeessaa jiru jidduutti bu'uun ammoo walitti bu'iinsaa fi waldhabbii rogdaneessa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'ataa jiruufi nageenya biyyoolessaatiif yaaddoo tahaa dhufe furuu keessatti qooda olaanaa qabas jaameeti jira. Waggoota 5 dabran Itoophiyaa keessatti Oromiyaa dabalate kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi meeshaa hidhannootiin deeggarame babal'achaa dhufuun isaa kan yaadatamu yeroo ta'u lammiiwwan hedduunis ammoo qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uudhaan godaansa biyya keessaatiif saaxilamaniiti jiru. Lubbuu lammiiwwanii bahaa turtee fi dhiigaa dhangala'aa tureefis ammoo qaamni mootummaatii fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo gama lamaanii'uu itti gaafatamummaa jalaa dheessuudhaan quba walitti qabaa turuun isaanii kan yaadatamu yeroo ta'u mariin nagaa marsaa lammaffaan hidhattootaa fi mootummaa jidduutti adeemsifamaa jiru kun nageenya waarawaa fi tasgabbii Oromiyaatii fi Itoophiyaatiifis akka marii murteessaadha jedhameeti jira. Mariin nagaa Daarussalaamitti geggeeffamaa jiru kun ammoo milkaa'ina nageenya Oromiyaatii fi ilmaan isiitiif marii akka murteessaa ta'uu isiitiin cinatis marii nageenya biyyoolessaa gara boqonnaa haaraatti ceesisuudha jedhameeti jira. Haala nageenya naannoo Oromiyaadhaa kan ilaallateen ammoo jiraattonni naannichaa yaada miidiyaalee garaagaraatiif kennaa turaniin nagaa waarawaa akka barbaadan himaa turuun isaanii ni yaadatama. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaarota Boeingii 67 bitachuudhaaf dhaabbata Boeingii waliin walii galuu isaa beeksiseeti jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaarota Boeingii 67 bitachuudhaaf dhaabbata Boeingii waliin walii galuu beeksiseeti jira. Xiyyaarotni Boeing 787 Dreamlink 787 11 fi Boeing 737 Max 20 bitachuuf dhaabbata Boeing ajaja dhiyeessuu isaa ibsa baase keessattis beeksiseeti jira. Waliigalteen kunis seenaa daandii qilleensaa kana keessatti bittaa guddaa ta'uunis ibsameera. Daandiin qilleensichaa xiyyaarota 31 dhaabbata Boeing waliin waliigaltee bittaa kallattii mallatteessuun alattis xiyyaarota Boeing 787 Dreamlink 15 fi xiyyaarota Boeing 737 Max 21 gara fuula duratti bitachuudhaaf waliigaltee irra ga'uusaas ragaan daandii xiyyaara Itoophiyaa irratti argame ni mul'isa. Manni barumsaa bu'uuraa boruu Usmaayyoo Muusaa eebbifameeti jira. Godina Harargee aanaa Haromayaatti manni barumsaa bu'uuraa boruu daa'immanii maqaa qabsaa fi aartist Usmaayyoo Muusaatiin ijaaramee ture eebbifameeti jira. Manni barnootaa bu'uuraa boruu daa'immanii aartist Usmaayyoo Muusaa kun deeggarsa ummataatiin kutaa magaalaa Maayaa Araddaa Tuujii Gabbisaatti kan ijaarame yogguu ta'u bakka hooggantooti mootummaa abbootiin gadaa abbootiin amantaa manguddoo fi jaarsoleen biyyaa maatiin qabsaa'aa Usmaayyoo Muusaa keessumootiin kabajaa fi
Abbootiin amantaa manguddootii fi jaarsoleen biyyaa maatiin qabsaa Usmaayyoo Muusaa keessumaan kabajaa fi walitti qabduun dhaabbata aartist Usmaayyoo Muusaa aartist Saartuu Usmaayyoo argamanitti haala ho'aateen eebbifamee jira. Sirna eebbaa mana barumsichaa irrattis hojiileen baruu fi barsiisuu jalqabee kan jiru ta'uunis ibsamee jira. Jilli ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin durfamu agarsiisa qilleensaa Dubaay 18ffaa irratti hirmaachuuf Dubaay galuun isaa gabaafamee jira. Beenyaa Shiramuu bal'insaa qindeessera. Jilli hooggansa sadarkaa olaanaa humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaattiin durfamu agarsiisaa fi egziibishinii humna qilleensaa Dubaay 18ffaa irratti hirmaataa jiraachuun himame. Jila hooggansa olaanoo raayyaa ittisa Itoophiyaa kanneen agarsiisa qilleensaa Dubaay irratti hirmaatan keessaa ajajaa olaanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hooggantoota sadarkaa olaanoo egziibishinii fi agarsiisa qilleensaa Dubaay irratti hirmaatan keessaa tokko yoo ta'an yeroo kanattis agarsiisicha irratti qooda fudhachaa akka jirantu himame. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa agarsiisa qilleensaa Dubaay kanarratti qondaaltota olaanoo oomishtoota meeshaalee waraanaa biyyoota adda addaa bakka bu'anii wajjin marii taasisanii jiraachuun isaanis himameera. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa hoogganaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Gamtaa Mirta Rabbaa Leetinaal Jeneraal Isaa Alii Maazurii wajjin marii taasisaniin tumsa waraana biyyoota lamaan jidduu jiru irrattis mari'atanii jirus jedhameera. Agarsiisaa fi egziibishiniin qilleensa Dubaay kan waggaa lamatti al tokko gaggeeffamu kun teknooloojiiwwan qilleensaa ammayyaa kan agarsiisudha. Egziibishinii fi agarsiisa qilleensaa Dubaay kanarratti teknooloojiiwwan qilleensaa ammayyaa ta'an kan agarsiifaman qofa osoo hin taane gabaafis meeshaalee kanneen kan dhiyeessan ta'uunis himameera. Agarsiisaa fi egziibishiniin qilleensaa Dubaay kun biyyoota addunyaa kanaa fi naannolee addunyaa garaagaraa 95 irraa agarsiisota 1,400 ol kan hirmaachise yoo ta'u hanga sadaasa 17 bara 2023tti kan turu akka ta'es beekamee jira. Shamarreen moobaayilii baankiingii birrii 69,000 gowwoofamtee lubbuu ofii balleessite. Namootiin lama maallaqa karaa moobaayil baankiin gara lakkoofsa herreegaa baankiitti dabarsuuf lakkoofsa akkaawuntii ishee gaafatan. Lakkoofsi herreegaa erga kenniteef booda gara akkaawuntii barbaadan biraatti dabarsuun barreeffama xumuraam kompiliit jedhutti agarsiisan jechuun Komishinar Ittaanaan Taajuu Nagaash ibsanitti jiru. Shamarreen tunis maallaqicha gara lakkoofsa herreegaa isheen itti himteetti kan ergame amanuun namoota lamaaf moobaayiliiwwan afaan itti kennuu geggeessite. Sana boodas maallaqichi galus mirkaneeffachuudhaan gara baankii deemtee yommuu gaafattu maallaqa jarri erganiira jedhan birrii 69,000 akka hin galle hojjetootiin baankichaa itti himan. Sana booda amantaa dhaabbata itti qacaramtee akka hirriste itti dhagahameen dhiphachuudhaaf summii bitattee gara manaatti galtee dhugde jechuudhaan qondaalli poolisii kun dubbachuu BBC'n Afaan Oromoo gabaaseera. Gochi shamarreen ganna 21 Maqdas Mokkonnan kanaan kan rifatan maatii fi jiraattonni naannoo shamarree tanaa gara hospitaala Axaaxaa kan magaalaa Walqixxeetti geessuudhaan akka yaalamtu taasisan. Haa ta'u malee hospitaalichi yaalamaa erga turtee booda sadarkaan miidhama ishee olaanaa waan tureef lubbuu ishee darbeera jechuun Komishinar Ittaanaan Taajuu Nagaash ibsaniiru jechuudhaan BBC'n gabaaseera. Pireezidaantiin mana marii ce'umsaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buhaariin jila isaanii waliin gara Itoophiyaatti imalanii jiru. Pireezidaantiin mana marii ce'umsaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buhaarii fi jilli isaanii buufata xiyyaaraa idil addunyaa poortii Suudaan irraa ka'uudhaan daawwannaa hojiif gara magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti yeroo galan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimadiin simannaan taasifameeti jira. Al-Buhaariin daawwannaa kanaan muummee ministeera Abiy Ahimad waliin dabalatee karaalee hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu danda'an irratti ni mari'atus jedhameeti eegama. Kana malees hoggantootiin biyyooti lamaanii haala yeroo Suudaan dhimmoota nageenyaa fi misooma naannichaa akkasumas dantaa waloo irrattis ni mari'atu jedhameeti eegama. Miidiyaan mootummaa Suudaan akka gabaasetti jilli kun ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Ali Al-Sadiq bulchaa naannoo Darfur kan ta'an Minim Arko Minaa fi Daayirektara tajaajila basaasaa waliigalaa Leetinaal Jeneraal Ahimad Ibrahim Mufaad of keessatti kan qabatedha. Wixata torban kana pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo fi Jeneraal Abdul Fattah al-Buhaariin Naayiroobitti wal arguun haala nageenyaa Suudaanii fi naannichaa irratti marii taasisuun isaanii kan yaadatamudha.
Oduwan maddeen biyyalaatti arganitti dabarra. Mootummaan Saudi Arabiyaa maallaqaa doolaara Ameerikaa miliyoona 533 biyyoota Afrikaaf michuuwwan ishee waliin waliigaltee mallatteesse. Biyyootni Afrikaa 12 ta'an ammoo liqii maallaqaa fudhachuuf waliigalteerra gaaniitu jiru. Asaantii Muhammad Balasaa qabdi. Dhiyeenya kana keessa mariin yaa'ii Saawud Arabiyaa fi Afrikaa magaalaa Riyaad keessatti gaggeeffamaa tureeti jira. Marii kana irratti biyyoonni Afrikaa liqaa argachuu akka qaban yaadni ka'ee ture. Biyyoonni Afrikaa qabeenya isaanii sirnaan hin fayyadamne siyaasa, hawaasummaa fi dinagdee isaanii irratti nageenya waarawaa fiduuf rakkatan biyyoota lixaan bahanii fi biyyoota giddugala bahaa ciccimoo waliin dhimma jijjiirama qilleensaa, dinagdee fi dhimmoota biroo irratti yaa'ii ni gaggeessu. Yaa'ii Saawud Arabiyaa fi Afrikaa, yaa'ii Raashaa fi Afrikaa, yaa'ii Ameerikaa fi Afrikaa, yaa'ii Chaayinaa fi Afrikaa, yaa'ii Gamtaa Awurooppaa fi Afrikaa kunneen hundi isaanii yaa'iiwwan Afrikaa waliin godhamanidha. Torbee darbe keessatti aangawoonni biyyoota Afrikaa aangawoota Saawud Arabiyaa waliin magaalaa Riyaaditti dhimma dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa irratti mari'achuun isaanii kan yaadatamudha. Dhimma marii kanaan wal qabatee barruun Afrikaan Biizines akka gabaasetti biyyoonni dureeyyiin addunyaa dinagdee isaaniitiif jecha Afrikaa dirree dorgommii taasisanii jiru jechuun maxxanseetii jira. Ajandaalee yaa'ii kanneen keessaa inni tokkoffaan biyyoota Afrikaaf maallaqa misooma isaaniitiif oolu liqaa argachuu qabu kan jedhudha. Bu'uuruma kanaan biyyoonni Afrikaa 12 ta'an liqaa maallaqaa fudhachuuf waliigalteerra gahaniitii jiru. Mootummaan Saawud Arabiyaa maallaqa doolaara Ameerikaa miliyoona 533 maallaqa Saawuditti riyaala biliyoona 2 biyyoota Afrikaa michuuwwan ishee waliin mallatteessitee jirti. Dabalataanis barruun Arab News akka gabaasetti waliigaltee liqaan cinatti baankii misooma Islaamaa fi dhaabbilee ergitoota boba'aatiif bara 2030tti misooma biyyoota Afrikaaf kan oolu maallaqa doolaara Ameerikaa biliyoona 50 kennuuf akka jirtu waadaa galtee jirti. Deeggarsi maallaqaa taasifamu kun ammoo seektara barnootaa, daandileef, geejjiba dabalataanis seektara fayyaa biyyoota Afrikaaf kan ooludha. Saawudii Arabiyaan waliigaltee kana kan taasiste biyyoota Afrikaa kanneen akka Angoolaa, Burkina Faso, Beeniin, Burundii, Keepiverdii, Giinii, Maalaawii, Moozaambiikii, Niijer, Ruwaandaa, Seeraaliyoonii fi Taanzaaniyaa waliin akka ta'edha kan gabaafame. Giiniin hospitaala daa'immanii fi haadholii ijaaruuf doolaara Ameerikaa miliyoona 75 argattee jirti. Seeraaliyoon hospitaala waliigalaa Riyaad jedhamu ijaaruuf doolaara Ameerikaa miliyoona 50 argattee jirti. Biyyi Niijer ammoo bakkeewwan garaagaraa keessatti mana barnootaa sadarkaa lammaffaa dubartootaa ijaaruuf doolaara Ameerikaa miliyoona 28 fudhatte. Biyyi Beeniin ammoo kolleejjii saayinsii fi mana barnoota sadarkaa lammaffaa ijaaruuf doolaara Ameerikaa miliyoona 40 argatteeti jirti. Burundiin Yuunivarsiitii Mootii Kaalid kan magaalaa Bujumburaa keessatti argamu haaromsuuf doolaara Ameerikaa miliyoona 50 argatteeti jirti. Burkina Faasoon hospitaala Mangaa ijaaruuf doolaara Ameerikaa miliyoona 17, Keepiverdiin bu'uuraalee bishaanii misoomsuuf doolaara Ameerikaa miliyoona 17, Angoolaan doolaara Ameerikaa miliyoona 100, Ruwaandaan doolaara Ameerikaa miliyoona 20, Maalaawiin doolaara Ameerikaa miliyoona 20, Moozaambiik doolaara Ameerikaa miliyoona 50 akkasumas Taanzaaniyaan doolaara Ameerikaa miliyoona 13 argachuu isaanii Arab News gabaaseeti jira. Naayijeeriyaan dhimma boba'aa irratti, Itiyoophiyaa, Seenegaalii fi Chaad dhimma humna waraanaa irratti, Masriin dhimma maallaqaa irratti marii taasisuuf, Gaambiyaan waliin dhahinsa gibiraa hambisuuf akkasumas Ruwaandaan sagantaa boba'aa irratti Saawud Arabiyaa waliin hojjechuuf waliigaltee sanadaa mallatteessaniiti jiru. Kaayyoon biyyoota giddugala bahaa fi biyyoota Afrikaa 50 waliin yaa'iin godhameef mootummaan Saawud Arabiyaa hariiroo gamtaa Afrikaa waliin qabu cimsuuf akka ta'e ministeerri maallaqaa Saawud Arabiyaa Mohammad Ali Jaadaan himaniiti jiru. Dabalataanis biyyi keenya biyyoota Afrikaa waliin xiyyeeffannaadhaan kan hojjettudha jedhaniiti jiru. Saawudiin biyyoota Afrikaa garaagaraa irratti piroojeektoota 400 ol maallaqa doolaara Ameerikaa biliyoona 10.7 ijaarsisaa jirtu jechuunis ministeerichi kun dubbataniiti jiru. Pireezidaantiin Chaayinaadhaa Xi Jinping Ameerikaa daawwannaadhaaf seenaniitu jiru. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping yaa'ii tumsa dinagdee Eeshiyaa Paasifiik San Franciscotti taa'amuratti hirmaachuudhaaf Ameerikaa galan. Pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden yaa'icha irratti hirmaachuuf San Francisco galuun isaanis gabaafameeti jira. Pireezidaantii Xi Jinping fi Joo Baayiden fuulaaf fuulatti wal arguun marii taasisan haalaan eeggamu irratti argama. Mariin isaanii yaa'ii kanarratti taasisan akkaan eeggamaa jiraachuu isaa maddi oduu Reuters gabaaseeti jira. Waraanni Filisxeenii fi Israa'el baatii tokkoof guyyaa 10 lakkoofsisiitu jira. Hanga ammaatti daa'imman 4,650 akkasumas immoo dubartootiin 3,000 waraana kanaan ajjeefamuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaniitu jiru. Haala waraanaa yeroo ammaa kana irratti argamu immoo borumashii akka ta'anitti isiniif dhiyeessa.
Haleellaa qilleensaatiif weerara lafoo Israa'el tarkaanfii haaluu baafannaa fudhataa jirtutti cimsitee fuuftee jirtuun Gaazaan marfamtee aga addunyaan adda cittee har'a guyyoota 40 lakkoofsisee jira. Duula lafoo fi haleellaa qilleensaa Israa'elitti fuuftee jirtuun ammoo amma daa'imman Falastiin 4650 ta'anii fi dubartoonni 3145 ta'an dabalatee lammiileen Falastiin gara 11320 ta'an ajjeefamanii akka jiran aangawoonni Falastiin addeessanii jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'elma Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adahanoom durfamu deebilochoon lammoo lakkoofsa lammiilee ajjeefamanii kadhaabbileen fayyaa Gaazaa gabaasaa jiran kanatti amanii akka fudhatu kaleessa beeksisee akka ture ni yaadatama. Dhaabbileen fayyaa Gaazaa amma immoo daa'imman gara 15,000 ta'an rakkoo keessatti dhalatuu fi saaxilamanii jiru jedhee jira. Waraanni Israa'el eega haleellaa dhaabbilee fayyaa itti jabeessee eegalee ammoo hospitaalli Alashfaa dhaabbilee idila addunyaa iyyaa jiranii fi irratti bakka dawannaa hidda dhiigaa hidhattoota Hamaas akka ta'uu danda'u yaada dhiyeessee jira. Dubbii himaan humna waraanaa Israa'el Lieutenant Colonel Peter Lenden miidiyaa CNN takka himanitti ammoo hospitaala Alashfaa amma onni Hamaas ta'uu mala jedheeti jira. Peter itti dabaluun illee ammoo galmi keenya inni guddaan Hamaas bakka isaa itti dhokatanii jiran keessa barbaannee baasuudha jechuun hadha dubbatee jira. Dallaa hospitaalichaa keessatti ammoo wiirtuun opereeshinii Hamaas findinnee onnee fi hunda Hamaas cimaa addee kana jiru cabsuufillee karoorfannee munyuuqaa jirra jedheeti jira. Akkasumallee ammoo hospitaalicha keessa namoota baasuuf yaalaa turree jirra. Tajaajiloota ijoo fi boba'aa finnee naannoo tana dhiyeessinee jirra. Daa'imman achi jiran baasuufillee yaallee jirra. Akkasumas ammoo inkubeetaroota socho'oo ta'an achitti dhiyeessineeti jirra. Sababi isaallee ammoo Hamaas malee uummanni Gaazaa keessa jiru nuuf diina ta'uu hin danda'u jechuun dubbii himan kun addeessanii jiru. Israa'eliif Ameerikaalleen ammoo Hamaas hospitaala Alashfaa jala wiirtuu ajajaa qaba jedhanii kayadan yoo ta'u garuu ammoo loltoonni Hamaas kun soba miilaan deeggisu jechuun mormataatii jiru. Hamaas ammoo Israa'el hospitaala Alashfaa weeraruunis yakka dhala namaa irratti raawwatuudhaan walqixa jechuudhaan yaada dhiyeesseeti jira. Qondaaltonni Hamaas Israa'el hospitaala Gaazaa guddicha Alashfaa weeraruun yakka waraanaa, yakka safuu cabsuutii fi yakka dhala namaa irratti raawwatamuudha jechuudhaan yaada isaa jabeeffatee jira. Israa'eliif Ameerikaan ammoo Hamaas garee shororkeessota jalatti karamadanii jiran yennaa ta'u michuuwwan Ameerikaa warri akka United Kingdom fi gamtaan Awurooppaalleen ammoo Hamaas irratti dhoggaawwan garaagaraa darbatanii jiru. Hamaas garuu murtootan akka hin fudhanne deddeebiidhaan ibsaa akka tures ni yaadatama. Qondaaltonni waraana Israa'el boba'aan gargaarsa namoomaatiif oolu akka gara Gaazaatti seenu yennaa duraatiif adda eeyyamtee jirti. Israa'el eega Hamaas haleellaa onkoleessa irratti raawwateen duuba tarkaanfii haaloo baafannaa fudhataa jirtuun boba'aan akka gara Gaazaatti hin seenne ittichee jirti. Qaamni ittisaa Israa'el dhimma Falastiin irratti itti gaafatamummaa qaba jedhamu Koogaati har'a gara duubaarraa eegalee konkolaattonni fe'umsaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhaabbilee arjoomtotaa biroo karaa hulaa Rafaayiin kan daangaa Masaritti dhiyaatuun qaxxaamuranii akka Gaazaa keessatti boba'aa geessan eeyyamaniiti jiru. Murteen kun ammoo gaaffii michuun Israa'el Ameerikaan irra deddeebitee Israa'el gaafataa turteef deebiidha jedhameetu yaaddama. Kana hordofuun amma boba'aan gargaarsa namoomaatiif oolu liitirri 24,000 akka gara Gaazaatti seenu Israa'el addeessee jirti. Israa'el hidhattoonni Hamaas boba'aa gargaarsa namoomaatiif oolu kana fayyadamuu malti jechuun waan shakkituuf boba'aan akka gara Gaazaatti hin seenne addeessee jirti. Garuu ammoo sababa kanaan hospitaalonni fi dhaabbileen fayyaa Gaazaa hojii idilee isaanii hojjechuu dhaabanii jiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa rakkoo hanqina boba'aa furuuf jecha Israa'el waraana kana olaantummaa waan qabattee jirtuuf eeyyama kadhataa akka turanis ni yaadatama. Israa'el turtii baatii tokkoo fi torbaan tokkootiin duuba boba'aan tajaajila gargaarsa ilmaan namaatiif oolu akka gara Gaazaatti seenuuf har'a eeyyama jalqabaa kennitee jirti. Gabaasa kana walitti qabatiisaaf Sky News, Al Jazeera, Reuters, BBC, Anadolu, CNN fi TRT World gargaaramnee jirra. Oduun keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo dabareen kan oduu ispoortii daawwanurra. Oduu ispoortii nutti himuudhaaf Daraartuu Garbaa istiidiyoo jirti. Ishee wajjin yeroo gaarii qabaadha.